السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ربي أمري كي قصتي أسين سيقه أما اللي دربي جراد بإبادرت ربي سبحانه وتعالى قرآن ساكي ستكنه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إرنا ما دربوك أبد قارتنا ما أمري wallaaltota irraa garagali jedha rabbi. Irra caalan nama irra namaa darbu sifa mu'mintoota jannata seenanii keessa walkaadhimiina alghayz warra dallansuu dhoyfatu walcaafiina ani innaas warra irra namaa darbu warra toltuu dalagu jedhee wantoota hedduu lakkaa'e rabbi. Kottaa irra caalaa nama garaa nama bal'atu sayyida khalqi irraa haa dubbannu nabi Muhammad salawaatu rabbii wa salaamu alayhi irra caalaa nama irra namaa darbuu turan. walaa yadfacu bisayyi'ati sayyi'a hammeenya hamtuun hin deebisu. yoo namni fokkina tokko irratti raawwate gaariin galata galcha ture. yoo diinaf dallane malee amantiif quuqama isii qabaatee dallane malee dhimma dhuunfaa isaatiif namatti hin dallanu turan salawaatu rabbii wa salaamu alayhi. Gaafa tokko lola irraa bahanii nutilleen boqonnaaf rasuula irraa achi siinee jette sahaabonni adda ufii muka wahii jala boqotan. Sayfii rarraasanii osoo ciisan namichi wahii guyyoota hedduuf ji'oota hedduu rasuula ajjeesuudhaaf barbaachaf deemaa ture. Osoo rasuulli adda ciisu argatee sayfii mirmirsee gubbaa dhaabbate. Eenyutu sirraa na dhoorga jedhee nabi Muhammad gubbaa dhaabbate alayhi salaatu wassalaam. Garuu rasuulli tasgabbiidhan rabbitti amantummaadhan rabbitu sirraa na dhoorga jedheen. Hin turre Jibriil duuban dhaabbatee namicha sayfii harkaa dhahee buuse. Taraan ka nabi Muhammad taate alayhi salaatu wassalaam. Sayfii ol fuudhanii si hoo eenyutu sirraa na dhoorga jedheen. Deebisaan maal ture beeytu? Irra caalaa nama booji'ee tahi jedheen rasuulan. Gadi na dhiisi irra naa tarii jedhe. Garuu rasuulli akkanumattuu gadi dhiisan salawaatu rabbii wa salaamu alayhi. Osoo anaaf si taate akkam goonaa tilmaami. Irra caalaa nama garaa nama bal'atu irra caalaa nama dhiifama namaa godhuu turan rasuulli rabbi alayhi salaatu wa salaam. Gaafa dachiin itti dhiphattee Makkaan keessaa nama itti hirkatuu fi nama abdatu tokko dhabe. Xaa'if itti imala godhan. Naahatumsaniif dhaqee ijoolleen gandaa maraattonnii fi xixiqqooleen namaa rasuulatti bahanii dhagaan dhodhoosanii dhiigarraa dhangalaasan. Rabbiin malakaa gaaraa ergee fi ajaja feete ajajadhu. Gaara kana waliin dhahanii ummata kana haa alaakuu heeyyamtaa jedhanii rasuulan. Maal ture beeytuu jechi isaa? Laa hin godhina akka jettan kana. Duyda isaanirraa ilma rabbiin gabbaru rabbiin naa baasuun mala. Hin halaakinaa ani dhiifama godheef jedhee dubbate nabi Muhammad salawaatu rabbii wa salaamu alayhi. Hasan al-Basrii waan jedhe afdalu akhlaaqil mu'min al-'afw. Irra caalan akhlaaqa mu'minaa irra namaa taruudha. Yoo namaa irra tarte dhiifama namaa goote laysa manqasatu rujuula. Dhiirummaa kee waan hirdhisuu miti. Sodaataa miti namni irra namaa tare jabummaa isaa agarsiisa. Hasan bin Ali waan jedhe osoo namni tokko dhufee gurra kanatti
asaasii arrabaatiin na arrabse, natti asaasee na arrabse, gurra kanatti natti asaasee dhiifama na gaafate, ka dhiifamaa san jalaa dhagaha jedhe. Rabii ibnu Khasiim farda gatiin isaa qaalii bitatee manaa qaba. Gaafa tokko yoo inni ka'uu fardi hin jiru, hattuun fudhatte. Ummanni waan jedheen, yaa Rabii, ud'u Allaha alayhi, nama farda si jalaa fudhate Rabbiin irratti kadhu abaari jedhaniin. Akkas hin goone garuu inni harka ol qabee, Allahumma yaa Rabbi, yoo kana jalaa fudhate dureessa ta'e irra darbiif, wa in kaana faqiiran, yoo hiyyeessa ta'e yaa Rabbi dureessi, ani dhiifama godheef jedhee dubbata. Sa'iid ibnu Masruuq namni jedhamu Rabii ibnu Khasiimii kana dhagaan dhahee dhiiga irraa yaase. Dhiiga san haqataa, yaa Rabbi dhagaa kanaa dhiifama godhi jedhe. Qiimaa dhiifamni qabu beekan. Aamir bin Abdallah nama jedhamu ture. Duniyaarraa dantaan qabu, ibaadaan beekama. Moototii gadaa saniitiin walii galuu dadhabe. Itti roorrisanii poolisoonni gadaa sanii akka inni biyyarraa ba'uuf ajajni itti ba'e. Waan godhuun qabu. Biyyarraa ba'uuf meeshaa isaa hunda fudhate. Namoonni hedduun isa jaalatan. Geegessuudhaaf duuka ka'anii wajji deeman. Arafa biyyatti achi bahee, Rabbiin kadhaa du'aa'ii na jala amiin jedhaa jedhe. Ummanni, moototiin, poolisoonni dhuman yoo inni du'aa'ii itti godhe, ummanni sun khalaas halaakaman jedhanii of keessatti yaadan. Garuu inni maal kadhate beeytu? Yaa Rabbi, namoota natti roorrisanii biyyarraa na baasan kana, yaa Rabbi ani dhiifama godheefi atillee dhiifama godhi jedhee biyya sanii bahe. Nama si miidhe tokko, nama hamtuu sitti dalage tokko, takkaa du'aa'ii gooteefi ati, idhaa ruddatii li'isaa'atu bil'isaa'a, famataa tantahi li'isaa'a. Hamtuu yoo hamtuun deebite, hammeenyi kun yoomuma dhaabbata. Nama hamtuu dhiifama godhee irra taree achumatti goolabu tahi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.